Biraanki wal gochuu rakkoo tokko hin qabu. Ammoo isin intala bilbiltee akkasitti dhaadachuu sun dogongora guddaadha jechuudha. Ililli. Abbaan rakkoo keessan uumaa jiru, abbaan bultii keessanis deegaa jiru, duras qabee ammas abbaan rakkoo ilillii tana malatti ofirraa godhaan immoo akka nama tokkootti Fatiyaa fi yoo tasliim kan wal taataniitiin ilillii tana ofirraa mala gochuu dandeessan taate rakkoon qabu fuusisa. Yoo immoo agartee booda jara tana kan shakkitu taate ammumatti seenini irraa dhaabbadhu. Shakka martuun yuubee barraa mammarii mootiin ni nu dabraa. Shakka martuun yuubee barraa dhangalaasii taphadduu narraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune hordoftoota kiyyaa fi daawwattoota kiyyaa deebinee dhufnee jirra gaa hundi keessanuu baga nagaan eegdanii baga nagaa walitti deebinee isin jenna gaa deebinee dhufnee isinirraa turuu kiyyaaf dhiifama guddaa isin gaafachaati. Akkasuma gaa har'a oduu addaatiin qabadhee dhufe waan addaa isiniif qabadhee dhufe. Kanaafuu na wajjin tura waa'ee dhimma Fatiyaatii fi Bahaartuu fi Fatiyaatuuf ilillii dabalatee akkasuma agartee tasliim dabalatee jara kana gaamee waa'ee dhimma jedduu kana deemaa jirurraa hin dubbachuu barbaadeetti na wajjin turtii gaarii wanni dubbachuu barbaade biraankii zabanaa kun hiccitii namaallee gabbaasaa jira. Fedhii namaallee karaa biraankiitiin ibsachuunis baay'ate waan ta'eef jalqabni dubbii kanaadhaa eessaa ka'ee ijoon dubbii kanaadhaa ka'ama duraadhaa agartee ililliin bifa biraankiitiin eegalteetiin Bahar heerumtee Fatiyaa irratti Bahar heerumte. Sangaa mee akka ta'ettuu rabbiin agartee isaan kanas rabbii addaan hin facaasne rabbuu walitti nu hambise. Haga ammaatti walitti nu hafanii walumaan nu jiranii alhamdulillah jenna sanirraa tokkoffaadha. Ammoo dubbiin lamata ka'uuf deemti. Dubbiin lamata kaatu tuni baay'ee ulfaattuudha. Yoo achi ilaaltan isinitti qallaal isinii fakkaata malee ana biratti baay'ee ulfaataadha dubbiin kun. Maaliif yoo jettan Fatiyaan baana Fatiyaa ati dubbii kana lakkii akkasitti gartee miskiinummaa akkanaa na dhiisi. Miskiinummaa akkanaa na dhiisi. Garaa qulqullummaa akkanatti gartee jaarsan kee dubartii adda addaati qooddu kana dhiisi. Jaarsa kan kee jaarsuma kan keeti. Taan jalaa yoo baasullee gartee akka ta'eeti isiisan harka seenee miire tasadaffaadhaan maal gochuu barbaadde. Yoo akkanatti itti ilaaltu si kaaritti si fakkaata. Yookaan immoo sababa isii tanaatiin isii sun jalaa baate si fakkaata. Moo maaliif kana gochuu yaaddee gaafiidha Fatiyaadha jechuudha. Fakkeenyaaf gaaf kaanii yookaan jirma lamaantu wal taheetiin sirrattis duuluu danda'a. Fatiyaan baana ilmi namaa ni jijjiirama. Ilmi namaa ni jijjiirama. Tasliimii fi ililliin gaaf kaanii yoo walii galan si miidhuu danda'an. Kanaafuu ati tasliimii wajjin dandeessee ilillii tana Bahar jalaa baasuu danda'a jettee itti yaaddee waan kana godhaartamu. Moo waan kana akkamitti ati agartee jaartii sadaffaa gochuufi barbaaddee. Dhiirota akka ta'e tana rabbi nu haa kennu wallaahi ta akka ta'e tana baay'ee namatti tolta. Ta akka ta'e agartee akkuma uffataa laalteetiin jaarsaaf jaartii jirtu tana rabbi nu haa kennu. Dabalee ta akka ta'e tana rabbi nu haa baay'isu. Maaliif yoo jettan agartee dubartiin teenyas lafatti naftu kan agartee jaartiin akkanatti jaarsa fuusistu yoo jiraatte. Ta akka ta'eetidha gaafa inni fuudhellee nagumaan bultii ofiidhaa oofattu yoo jiraatte. Ta akka ta'e tun osoo nu baay'atte baay'ee bareedaadha. Ammoo miidhama keetis feenu waan si miidhaa yoo taate ammuma kana irraa of qabi. Waan kana yoo si miidhaa yoo taate ani fuulduraafis si sodaadhe maaliif ilmi namaa ni jijjiiramaa booda jarri kun ofumaa walii galeetiin akkasitti si miineefis sodaachaara. Maaliif ilmi namaa ni jijjiirama waan ta'eef. Baharis du'aa'ii qaba. Bahar haadhaa fi abbaa eebbisina fakkaata. Maashaallah akkuma isinuu baantu abaarsi yedduu kana deemaa ture gartee dhiyoo tana deemaa ture sun guutuun eebba jijjiirame kuma jettan dhuguma eebbatti illee jijjiiramee jira. Dhuguma haadhaa fi abbaan illee eebbisanii jira. Maaliif jaartii lammaffaa sanuu gartee dhiyoo fuudhee mishurrummaa keessaa hin baane tasadaffaadhaan rabbi fidee fi karama salphaadhaan osoo inni tiyyaadin osoo inni gartee ittiin karoorsee osoo inni hin barbaadin ta duraa ofii haa barbaadu ta ammaa immoo osoo inni hin barbaadin ofumaaf dhufte. Ta afuraffaadhaa yoo fedhe barbaadee fida rakkoon qabu maashaallah. Eebba qabda jennaan Bahariidha. Ammoo garuu Fatiyaa akkamiin Bahar akka nama tokkootti ani Fatiyaa waa hin quudhaa garuu Fatiyaan agartee ta akkanatti agartee siifuu rahmata qabdu ta akkanatti agartee si fuusisuullee fedhii qabdu tan. Aboo jaartii akka ta'e akka Fatiyaa tana osoo rabbi naa kenne numa dhiisi yaake mataarratti hin diba mataarratti. Garuu
fatiyaa akkamiin waa hunda caalaa miidhamuun fatiyaatiin barbaanne kanaafuu gaadhaamseen ani dubbachuu dhufee gartee biraankii irraa ka'e dubbiin kun agartee tasliim biraankii baharee irra dalagde mee biraankii ana wajjin laallaa daawwattoota kiyya na wajjin laala biraankii ana turtii gaarii mee viidiyoo kana daawwadhaa muraasa irraa daawwadhaa walitti deebina biraankii kanarraa ka'e jechuudha dubbiin. Jaaladhe na fuudhe. Ani samma naa taate si jaaladhe akkuma ilillee haadha Hamzaa irratti si jaalannaan fuute sanitti anis ilillee irra na fuudhe jaartii si gaffaa na godhadhu. Ajaa'iba beeksa. Ilaa waa miskiina gabbeeka. Ayisiitu kana jaa? Arraan maatu kana jaa? Miskiinummaan eessa jirti? Jaalala keessa miskiinummaan maa jirtu? Akkam? Akkumaan jiru kana dhuga. Manis fatiyaan dinagee. Hayyagaa hordoftootaa fi daawwattoota kiyya kana fakkaata. Biraankii kanarraa ka'e dubbiin katti aanu immoo kam yoo jettan kanas isin daawwachiisa kanallee muraasa na wajjin laala. Bahar dubra kaheetii of fuudhuu barbaade. Barbaadee deemee haa fuudhu. Anuma fuuta anuma mana keetiin jiraata biraa maala barbaadda? Ati naaf obboleetii siin jeetiin jiraata. Obbolummaa dhiisi haa gubne. Sanirra nama kaheetii ilaalu tariimaa ayimaan galgalaa kana na gaafa jiru. Ayimaanii fi si kan ana dhiisi. Waa'ee qotaa bultii qotaattiin seene ati intala xiqqoo. Ayimaan hin jaalanne siin jaaladde. Ati intala xiqqoo bultii qotaattiin seene. Hayyagaa hordoftootaa fi daawwattoota kiyya kana fakkaata. Biraankii kanarraa ka'e dubbiin katti aanu immoo kam yoo jettan kanas isin daawwachiisa kanallee muraasa na wajjin laala. Yaa bola onnee na balbalchin ittiin tamaam onnee na balbalchin amma booda laan walaa biraankii walaa jinnii walaa baarii mana sanitti sin dhiyaatini waan takkan maahu hinillee hin dalagin. Jaarsa namaati haa heerumu ati ittiin dhiyaatin kalaas. Inni bar fatiyaa hayyamsiifateeti fuudhee miti akka inni fatiyaa hayyamsiifatee fuudhee anillee na hayyamsiifatee fuudha malee. Kun immoo ka ililliiti waa'ee biraankii sanirraa ililliin mucattiitti bilbilteetiin itti dhaadacharti ka baharii fi fatiyaan haasaanillee akira jechuudha kana fakkaata mee kanallee na wajjin laala. Maal na gaafachuu jirta waan bar waan gaafanne. Tasliim tun akkamiin? Tasliim nama gaarii. Kan isa kanatti eegisire tasliim nama gaarii mi? Amma dhiyootan akka ililliif tasliim wal lolli jira bu'a qabda. Lolli isaanis waan biraa miti biraankii irratti hojjetisan maaliif biraankii isaan irratti dalayidaadha? Gujillaa dalayita biraankii maali? Isin dhorka? Jechuun maaliif irratti dalayidaa balbala baariin bahini mana baay'irra waa hedduu addattee jirti garuu haa taatu isin waan fetellee haa jettu ani amma tasliimillee haa dhuftu waan hojii haasa'uu qaba. Tasliimis dhiyootan na bilbiltee turte jaartii sadaffaa baariif niin taa'eetu jirti. Maaliif ji rabbiin si badhaasee baran hin beekta? Abaarsi baranaa guutuu na eeggannaa jira. Abaarsi daawwatu ta'a. Atilleen ka wajjin abaaraa baate du'aayin naa jirameen saawwa. Taa'ee guyyaa taatu hin beektu rabbiin si ittiin godhin akka ililin irra fuuteessan tasliim si irra fuudhuu qabda sadaffaa. Maali? Anaaf fedheeru. Laalaa keessan ililin isaa laaltu. Kun egaa ka fatiyaan baharirra dalagdee jechuudha. Bahar gaafattee bahariin agartee akka eega biraankii saniitti gaafatte. Hayyee eega si fatiyaan immoo kana gadhiiste tasliim irraa illee dubbatte kana laala. Tasliim baga nageen dhuftee? Baga nageen na idee fatiyaayyee. Akkasii waa'ee dhiyoo tana intalti si bilbiltee rabshaa si godhu sanarraa waa takka si gaafadha. Garuu namoonni beekna waan ati baharratti hojjettisan piraankiidha. Piraankiin piraankii qabdi. Garuu isin akkuma yaadasiiti ati waan sanmee maarraa hubatta? Ani fatiyaayyee silaan baaritti heerumuu barbaade osoo ililliin baaritti heerumin duraan mana kana jira. Gaafa isin silaaniin heerumeettu lafaa ka'ee isii dorkeetti heerumuu ni danda'a. Laakiin isii piraankiin an dalageera dhaabbattee loltee raqama kee namaa kannitee maal jetteetitu akkaaniin dhugaan godha ji'u na taasisee. Ati yaadni dalaydisan baarratti piraankiidha. Ammas akka takka maaliifti mana kana jirta akka obboleessi tokkotti bahar laalta. Isin immoo yaadasiiti. Isin piraankiin si bira dhugaadha. Maaliif isin dubbiinsi waan jalqabee dubbii piraankiiti. Ati kanarra maaltu si dubbiintu maal si fakkaatti? Isin fi piraankiidhaan eegaltee dhugaa sanitti xumuratteemi. Ani garuu piraankii dalagee eegee isin deebitee tasliim maaliif akkana jetteemtu isin hedduu garaan gubdee jirti. An dhiigee isii gara yaasuudhaaf jecha. La amma waan takkaa jira dhugaadha. Isin amma mataa jaartii baharii jaartii isaatii garuu
bakkee jaartiitillee eeggatte heerumtee bakkee waa'ee si dubbachuullee mirgan qabdu maaliif ifiifuu eeggadda tun na biratti amma hanna. Aywa Hanna ifiifuu eeggadda jaarsa makayyaa hattee jaarti taate. Isin jaartuma maqaadhaaf. Inni kaanis irma jirti. Garuu amrii kannoo fi waa'ee namarraa dhaabbattee haasa'uuf mirgin kan namneef maaliif waliidhaa ifiif. Ifiifuu waan dabarseessa yaadachuu qabdi. Anis akkamirratti hin dabree akkamiin jaarsa namaa fudhadhee kana hunda yaadachuu qabdi. Ni irraanfattee na fakkaati baaraa garraani. Garuu tasliim jechuun yoo dhuguma rabbi amma tasliim anima bira jirtaaf otoo hin ta'in ani amala afeenti kee hanga takka niin beeka wajji jiraachuu jira. Yoo ati bahaaritti ni heerumayettillee nama bahaaritti xiqqaatu miti ati. Isiyuu fuude silaa isiyuu akkasitti intaatu jeeniyuu jaartiif intaatu dhugaa taateessin jaartummaaf intaatu maaliif waan harkeef hin jaan wajji as majjii mana kiyya teessee nyaachuu turte jaartummaaf intaatu isin nama harka namaa nyaate nama nyaate isin ififu harkuma nyaachise nyaate isin akkuma isitti fakkaate saniifuu yoo ati amma baharii heerumte ani hedduun gammada maaliif intala kabajaa qabdu intala naamusa qabdu intala maal naan jaan beektu ati amma wallaahi dhugaa rabbi bahar dhugumaan si keessa jiraatee ani si keessa ni jiraan jiru maaliif akka obboleessa tokko ni kabajaa ana qofaa miti amma daawwattoonnis irra hedduun rabbii jii tasliim yoo hayyamte tasliim baarol fuduu qabanii jechuu jirani maaliif akkaataa isin goggorachuu jirtu tanirra kaanii jaan akkaataa isin itti jirtu. Dhugaa hedduun si jaaladha hedduun si kabaja ati nama akka obboleettii yeroo rakkoof hin naqabe garuu si gubbatti illee heerumuu hin barbaadu waan ililliin sii fi bahar jidduu buuteef biraankiin andala gara deebitee kan na barbaadu taanaan ifiif itti na kaaftee ani ililli garaa gubuun qaba. Ati amma dhugaadha dhugaa dubbattee kabajaa naaf qabdaa. Akka biraa yoon dadhabee ililli sii fi bahar jidduu baasee akka isin akka kiyya karaa taariba karaa suudii filattuun si godhutaa garaa isin. Amma laalaa takkaa jira dhugaadha isin. Akkuma keetti na biratti jiraachuu turte. Harkuma kiyya nyaachuu turte. Garuu akkaataan isinitti dhufte akkaataa ilmi namaa namarratti nu hojjenne. Akkasii qaanyii fi safuu wallaaltee akkuma keetti na bira teesse akka ati baarraa dhaldhaluu jirtu kana dhaluun barbaada nama naan je'ee safuu fi kabajaa wallaaltee nama na cina taa'ee xiqqoollee qaanyii waan jaan maal naan jaan sii keessan jiru akka ati baarraa dhaldhaluu barbaadu san dhaluun barbaada nama naan jee tokko. Ati immoo amma kabajaa fi naamusa san qabaatteetii xiqqoo ulfina qabaatteetii fatii hanga ililliin si gubdeessan isinis gochuu qabdi. Eega barbaada kiyya qabaatte ani bahar obboleessa kiyya eega immoo barbaada kiyya qabaatte isin dubbiinsi piraank irra jalqabamte. Eega akkas barbaadde baatuma takka maan taa'in jaartii bahar maqaa jaartii bahariin sadaffaa jaartii isaa ta'eetiin isii garaa gubee bultii gara keessaa isii utaalchisuuf deemaa jechuu jirta. Akkasii ani amma yaada kiyya qofaa miti. Baharis gaafadheetiin jira. Isas dura viidiyoo keetiin daawwattootaaf gaddisuu barbaade. Ka bahar immoo si boodaan gaddisa inshaallah. Kana fakkaata ka tasliimillee. Hayyeega hordoftootaa fi daawwattoota yaa'iin agartee akka dhiyoo tana wal godhaa turanii agartee yadduu tana agartee ilillii fi fatiyaan bahar fatiyaan ijoollee darbitee manaa deemtee agartee amma dura hundi isaatii yaa'iin hedduu isaanii deemaa turte ni yaadatama. Maaliif fatiyaan tuni miskiina nama hedduu si jaalataa ammas miskiina nama agartee kabajaa nama qabu nama agartee naamusa namaaf qabu kana waan taateef miidhama siillee hin feenu ani fatiyaa maahin dhaamsa xiqqoo takka dhaamuu dhufe. Maaliif dubartii zamanaa ta'an amaniin gaafa si bira jirtu miskiina fakkaatti wanni hundi harka sii seene akkamitti wanni hundi ana jala deebuu dhabe jetteetiin si jijjiiramuu mala. Kanaafuu gaaf kaanii ilillii hojii waltaaniitu si miidhuu danda'an. Dhiisi takkitti matana dandehi taa'i. Fuusisi sadaffaasan. Sadaffaasan illee fuusisiniiti mee taa'i anaatu sin jedhe. Yoo immoo agartee ilillii tana ni miinaa. Ilillii tana garaa gubna akkan ofii kiyyaa gubadha ililliin tunillee naa gubachuu qabdi jetteetiin kan dhugumatti barbaaddu taate godhi garuu booddee akkas miine maafis hin jedhe yoo na baasa jettee raattu gaa sumatu beeka mee alaa kulli haal gaa waa hundaafuu silaa walumaan jirra ani akkuma ati miidhamneen barbaada kanaafuu gaa ililliinis xarraq jechaarti garuu ililliin tun agartee dogongora isiitu fide jalqaba biraankiin haa dalagamu dalagaadha biraankii abbaa fedhee irra dalagaa. Biraankiin utuu dalagnee gadhiisaa irra jechuun namarratti rakkoo tokko hin qabu biraankiin. Sababa biraankiitiif ka ishiillee yoo rabbiin agartee fedhii garaa keessaa qabanii karaa biraankiitiin ibsatanii agartee itti najjaatellee
namni biraatti na jaaha jetteetiin wanni keessatti akkasitti nama inaada kee gashitee hillikkii gashitee akkasitti sadarkaa kana nama ofuusiisuun dogongora. Maaliif muciyyootti bilbiltee muciyyootti dhaadachuun sun dogongora. Namni dalagaadha biraan kee warra dalaguun rakkoo tokko qabu dalagaadha. Namni mufaajaa wal gochuun rakkoo tokko qabu. Biraan kee wal gochuun rakkoo tokko qabu. Ammoo isin intala bilbiltee akkasitti dhaadachuu sun dogongora guddoodha jechuudha. Ililli. Abbaan rakkoo keessan uumaa jiru abbaan bultii keessanis deegaa jiru duras qabee ammas abbaan bultii keessan deegaa jiru ililliidha. Ilillii tana malatti ofirraa godhaa immoo akka nama tokkootti Fatiyaa fi yoo tasliim kan wal taataniitiin ilillii tana ofirraa mala gochuu dandeessan taate rakkoon qabu fuusisa. Yoo immoo agartee booda jara tana kan shakkitu taate ammumatti seeniin irraa dhaabbadhu. Akka nama tokkootti ilillii tana atummaan dandahi haga dandeesse atummaan mala ofirraa godhi malee booda humna lama ta'anii akkas hin miine sin jedha. Yoo itti amante immoo rakkoo tokko qabu humna dabaladhuuti rakkoon qabu ofirraa mala ofirraa gochuu dandeessa. Akkasi gaafatiyaa kanuma si dhaamu dhufe. Sumaaf hin dhaabu dhufe walaa kullu haal akkuma ati miidhamneen barbaadeeti. Maaliif ililliin rakkoo uumaarti duras ta'e ammas kanaafuu ililliin malatti ofirraa gochuu dandeessa taanaan haaluma ammaa qophaa jirtu kana mala ofirraa godhi. Yoo immoo gartee humna dabaladheeti siistama saniin ofirraa mala godha kan jettu taate karaa saniin danda'a kan jettu yoo taate tasliimis gaafa fuusistee bahar achi booda lama taataniitti agartee ofirraa dhiibbaatti gochuus ni dandeessan jechuudha. Siigalee yookaan akkuma ani gubadhe akkuma agartee kaayyoon keessatti xiyyeeffannaa akkuma ani gubadhe sana ishiinillee haa gubattu kan jettu yoo taate rakkoon qabu garaa gubdee ishiinillee gaafa aartee wanni hundinuu agartee jalaa garagalte wanni hundinuu agartee isin kun atii fi tasliimillee bahar gaafa lafatti irraa qaqqabdan gaafa bahar harka deebisaniitiin humna lamaan bahar qabdan isinillee gaafa mala olaaltee ofoo ni kutti jechuudha ni baafatti. Kanaafuu gaawaa hundaafuu ani rakkoo abbaa fidaa jiru ililliidha biraankii sanii miti biraankii sababattan malee biraankii miti rakkoo ilillii qaba. Maaliif itti bilbiltee intala dhaadatti namni biraankii dalage maal rakkoo qaba. Isin tuni agartee karoowwaatu guyyaa jumataa guyyaa kamisaati. Kamisa raawwatee jumaata deemti mookam akkasii gaa warri bultii dalagu siis ta'ee tasliimis ta'ee jechuudha. Yoo raawwatee isaan kana biratti raawwate mana maaltu dhorkuu si barbaachise. Teetiifuu gana haaraa teetiifuu ijaan bananne teetiifuu wanni hundi si harkatti hin deebine teetiifuu wanni hundi qulfiin si harkatti hin deebine ajajuun geenye murteessuun geenye waan si kennaan fudhattee waan si dhiisuu dandeessa malee amma wanni qulfiin wanni hundi beekamtiin ati yeroo ammaa kanatti ganaa reefu bara waa takka agartee wanni hundi si harkatti hin deebine. Kanaafuu abbaa feete hambisuu abbaa feete fiduu abbaa feete naqu si ilaallatu jechuudha sun ililliin baadhi. Si ilaallatu rakkoo kana abbaan fidaa jiru si rakkoo kana abbaan fidaa jiru si Fatiyaa irratti duras abbaan rakkoo Fatiyaa irra fide sihuma ammas abbaan rakkoo qabu sihuma jechuudha. Ati rakkoodhaan deemta yaa'iidhaan deemta haadha yaa'iiti ati aslaan sila agartee viidiyoo taasisaa daawwatuun oolu bahar ilillii tana alaa jambii godheetuma agartee tasliima isa fuudhee ilillii tanaafuu waraqaa isii kenneefi karaarraa gashee irra jira jechuudha. Irra sii jira bahar tuni nama agartee bultii namaa deequ. Ammas jechuudha gaafa si wal fuutan nama agartee isin deeqoodhaa deemu malee nama isin tashuuf deemumi. Hidhaan jechuudha akka ati irra fuute kana laaltee dhiibbaa biraa isin irra gochuu dandeessi. Tuni nama agartee naamusa qabdu si miti dhuguma Fatiyaan agarteerti. Fatiyaan tuni miskiina isin fakkaata malee ni beekti nama badaas mishaas. Wallaalata kan qabdu. Garaa ishiitu qulqulluudha garaa ishiitu miskiina. Siigalee yeroo ammaa kana haqumata hinjifataa haqa qabdi siinis jechuudha. Haquma ishiitu karma ishiin agartee garaan qulqulluun ishiitu hinjifataa jira ammallee isimatti hinjifataa tasliim gaafa fuusiste tasliim bakka ilillii buustee ilillii kochiisuudha khalaas nagaatti akkas jennee jirra Fatiyaa si hojii jirra jechuudha tasliim olga ishii ilillii kochiisi inshaallah tanarra si gargaarra du'aa illee si goona si hojii jirra jajjabaadhu tasliim bakka ilillii fidi ilillii kochiisi akkas kanaafuu hordoftoota fi daawwattoota keenya isin dheeresseeti na wajjin turtii gaarii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa nagaatti tura bye.